بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبلين قن إسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلين إسلام وأن رب أرنتنا الرادو كنو نامي بالتجار وقادا وأن هدو نما جمتشي ستوكو yeroo bultii jaare garuu haysaafu namni tokko nafaqaa baasuu dadhabuudhaan haadha manaatti ugaa deebitee namni kun hedduu rakkoo adda addaa turra dhufa. mee waliin hordofna. maaliif nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam maal jedhan? man istata'a minkum albaa'a falyatazawwaj. namni nafaqaa dandeeyaa fuudhuu labsa dabarsanii turan. nafaqaan dhiira irratti ka jirtu jechuudha. tanaaf rabbul aalamiin an dubbatee الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ديرتنا صدر كاربين على جسيتي جرا دبرتي رجتورا والنسم بيتنيف أبينيا ستلقتي نفقات وان باسوف وان صدقات وجتو أكسما والنسم بيتنا ماس رجان دبرتي تكانم لما يوتاتي تديرتكو سيدم يديرتي أبامتي دبرتي لما تاتيجو dhiira sadarkaa rabbiin kanneefi caalchisee jira. nafaqaas dhiiraatu baasuu qaba jechuudha. suni ammaan tana namoonni hedduun ammaan tana fuudhanii jechuudha rakkoon adda addaa irra gahaa jiran. dhiirti hedduun nafaqaa baasuu dadhabuudhaan yookaan dalagaa diduudhaan isiin dalaydee dhiirti ammaan tana yeroo ammaan tana borsaa kana keessa jirti. dhiirti ammaan tana yeroo agartan borsaa kana ni gartanii kana keessa jirti jechuudha. dubartiin itti qollafatteetuma oggaa deemtus fannifattee deemti. oggaa teessus ifira keessee teessi jechuudha. maaliif oggaa dalagaa irraa dhuftee as keessa harka kaa'uudhaan hoo deemu waan san nuufiti jetteetti kanneti waan san godhi jetteetti kanneti gabrummaa tana keessa jira jechuun isii tana sodaadhaaf hafuuratti hin baasu. dubbachuu hin danda'u. waan feete yoo jette dubbachuu hin danda'u. nyaatallee kan fedhe xalabachuu ajajachuu hin danda'u jechuudha. borsaa kana keessatti yoo magaalatti deemte isaan deemti asuma keessa ta'anii yoonii fi dalagaa deemtes fannifattee deemtiini jechuudha. inni yoomiyyuu taanaan kana keessaan bahu bilisummaan qabu walabummaan qabu oggaa taa'us oggaa deemus borsaa kana keessa jiraata. fakkeenyaaf tokkootu gaaf tokko maal jedhe? dubartiin haati mana isaa yookaan jaartiin isaa dalagaadha dalaydee dalagaa dhufti. yeroo dalagaa irraa dhuftu baaftee shunkurtaa biti, timaatiin biti, dinnichaa biti ni ergiti jechuudha. bitee dhufaa kana guyyaa takka rabbi isa haasee mee har'a nyaata nurraa jijjiiriyeen jennaan kana akka kanaa'uu kana hurkinee fidu jirra. kanaafuu na galatoonfachuu qabdaa jetteen. kan harkachuu feetiifuu na galatoonfachuu qabdaa. rabbiif galata galcheetteen boo kan ana so bobbaasee dalageessi fidu haati mana teessu kanaa warkachaa jiru kanaa hunda minjeen jetteen jechuudha. jennaan dubbiin jabaattee jechuudhaan sosso'e illaa mana taa'uun kun dalagaan tun tiyyaan tanaatti jechuun hin taatu. namni sosso'ee bilisummaa barbaadu wooma jiru walabummaa barbaadu waan jiru namni tokko illaa namni qabeenya qabu nama bitaa if jala kara fedhe nama ofaa ka'eetiin dalagadda jechuudhaan sosso'ee dalagaa takka dalagate. osoo dalagee sosoo rabbiin irraa jijjiire guyyaa kaan yeroo aanan ijoolleen ganneetu akkanatti hurkinee finneetii lafa gadi naqinaa jedhee deebisaa kanneef jechuudha. waan isin guyyaa duraa jetteen san jechuudha. amma dhiirti gariin rabbiin anaaf isaanis haa qajeelchuu riskiilee rabbitti haa kennu borsuma kana keessa tetteenyaa jedhan isumaa dalageetti fida. tanuma ammaas akka isii dalaytu faata biraan lammadachuu yaada sadii godhachuu yaada ta qabeenya qabdu isiitu fuudha malee ammaan tana dubartiin nama fuudha malee itti fuudhaan jirtu jechuudha. maaliif maallaqa kanaan maal jechuu barbaaddee yoo jettee dhiirti tun dalaydee abbaayee sossohiitii rabbi sitti haa kennu nafaqaas kanni gabrummaa namaa jalan taa'in bilisummaa harkachuun barbaachisaadha. akkanumaanuu silaa nagaya bee wayyaadha. isiinis silaa rabbiif jechaan sadaqadhaa inni kun dalagaa dhabee taa'uu jiru jetteetti kannite wayyaadha. oggaanii fi aarteetti himatti isa bira teessee ati waan akkanaan nu sii goonaa nuti waan kana godhu jira khayiraan akka falaa nafaqaan abbaasaa faayidaa qabda liqii namaa si baasee qaamaa si godhee kana si godhee jettiin nama birattis isa birattis hoggaa hojii jiranis jechuudha. rabbiin azza wa jalla maal jedha? walaa tubtiluu sadaqaatikum bilmanni wal adhaa.
أبو يونا مرة جراتني صدقاتك خنتي أكنان سيقول جتة إيجا قمتين تريزين جتشو التيمة كانوا صدقاتي تنان بليزين نما براتيسي أكون جار سمالي أكامات تقول إيدين كانت تقول من وانا تاو جرجتة يسلي أزان قولين هم إيدين جتشولا مقاسان تريزين هم بليزين رام سقيا بدان دبرتو تخينيا ورر ربين أبين يسني كني بورصة خنا خيس خايتني وان دليدن سنين نفقا أبافتني ما نخيس صدقة شاجرتن وانسن صواب ربي راركن نجاني يدا أتمول مديرة منا تيسي وانسن نيجتيني سينجا حقنا ما هي نيجتين أتمو خم بورصة خنا هم نفوتي ورجالين أما جرو سين دلقا رارفتو هم نبرسا خنا رابطوران وان كيس جرو خيشة هايتي برسا دواجي دربا في خنجروس ميقاتم تجرا ربي خيسودارو قبينيا ولي هم نانياتونيس حرامي تااني أيلي نمباسني نانياتونيس حراميتي أبا يسوسوهي نفقان سر واجباتي بلسما بربادي ولا بماتي برباددو دلقدو حالا من خيتي كربين سر رجالة بلجي المان كيتيس بلجيتي سوسوهي سنجا تااني واني نمدو فانجرتو رسول صلى الله عليه وسلم رئينا ما أنبيوتا إسا قفا متي وأنبيوني دور رئينا ما تيسو تري رسولي قافتا قرئي تيسو تري قاف خانس نقد دلقو تري سوسوهم برباكي سادا وربي سيلافز سوسوهي أباي دلقدون سنجاتي سوسوها تيساني هركنا ما نيقتنا هركنا ما يقتشون قبرو ماراتي أبلاين كيني هندي خيسونو سوسوها كمبلتي جارتني سوال جاردا تقوم ما جبيسا دبرتي أتيس ربي خيسو داردوتي يو ربين كبيني سكني سلوركتين تفتني خبجيتي سني صدقني يدو itti sadaqadhu ati mol madira manan taayini sosoyin jaati rabbiin qabeenya ruman qabne isinitti haa kennu yaada muraada rabbi isiniif haa guutu riskii isin bira rabbi haa guutu iimaana rabbi isiniif haa kennu jaalala isin jidduu rabbi haa kaa'u bilisummaa biyyaatii fi tasammuutis rabbi isiniif haa kennu taqabeenyaatis rabbi isiniif haa kennu walabummaa isaa rabbi isiniif haa kennu khaatima isin tolche jannataan isin haa qananiisu هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين